akkaataa bilbila keessan osoo harkaan hin tuqin haala asirratti argitan kanaan harkuma keessanii fageenyumatti harkuma keessan oliif gad sossoosuudhaan waan barbaadan irratti ilaaluu dandeessan yookiin ammoo daawwachuu dandeessan isin barsiisa. Yoo oli butuu barbaadanis yoo gad butuu barbaadanis yoo gartee waan biraa keessa galuu barbaadanis jechuudha haala ajaa'ibaa asirratti argitan kanaan jechuudha. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argee tufaatan viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan turaan hordofaa. Kana gochuuf dursa aappii tokko buufachuu isin barbaachisa bilbila keessan irratti aappii kana buufachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaa ta'ee barreessitanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jedhu irratti ni baasuu tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jedhu tokko kilikni gootu ammallee haala kan sitti fidaa solo ta'e kun sarchii irratti tokko kilikni gootu bakka sarchii kana irratti qubee saa taa maa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kan seensisaa suuraa kana tura tokko kilikni gootu achi booda aappii kan buufachuudhaaf yeroo loltaa akka deemtu achi booda dhumarratti kana madiimaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jajjalatti daawulood kan jetturti daawuloodii kan tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti kan buufatanii ayyadaa tokko aappii kan buufatanii gara galtanii aappii haala kana sanduuqa kanatti buutu achi booda agarii kana kilik gootaniiti irra galtanii ayyadaa tokko achi booda aappiin kan haala kanaan ishaaraa kennaatanii jechuudha ishaaraa quba keessaniiti jechuudha akkuma inni godhu gootan jechuudha waggaa duraa ishaaraa kennuudhaaf jechuudha isinii galee kameraa bilbila keessanii asitti gargalchitaniiti akkuma namichi kun quba isaadhaa godhaa jiru kana gootanii achi booda aappiin isinii banama. Ayyadaa tokko aappiin egaa haala kanaan hojii isaadhaa jalqabee jechuudha ammoo yeroo yuutuubii ilaaltanis yeroo tiktookii ilaaltanis jechuudha harkuma keessan olii fi gadi butuudhaan jechuudha waan barbaadan oliis butuu barbaadan gadiis butuu barbaadan fageenyumatti olii fi gadi buttanii ilaaluu dandeessan haala asirratti argitan kana.